Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa har'a keemistirii rimediyaalaa paartii 2dhaan walitti deebinee jirra. Paartii 2 keenya solution process kan jedhudha. Osoo mata duree kanaan eegalle viidiyoon kun kallattimaan akkuma dalagame yeroo nu bira gadhiifame akka isin gahu yoo barbaaddan comment, like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isinii jechuu barbaanne. Sababiin isaa video kana yoo isin like kan gootan ta'e yeroo dhageeffattan booda achi booda yeroo videoon biraa dalagamu kallattimaan daataa qabattanii qabaachuu baattanii isin bira gaha waan ta'eef kallattiin akka isin bira gahu yoo barbaaddan subscribe fi like, share fi comment gochuu qabaachuu qabna isiniin jedha. Kanaafuu kallattimaan gama barnoota keenyaa dabarra. The solution process jedha. Adeemsa solution ittiin uumamu takka uumuutu adeemsa uumamiinsa solution takka uumuutu bulbulaa jedha. Mee adeemsa akkamiin uumama kan jedhu waliin laallaa paartii kana keessatti. Kanaafuu akkuma mata duree kanarraa hubattanitti solution process jedha. Solution process waan jedhu kana keessa steppiin akka jiru beekuu danda'uu qabaanna. Mee bulbulli kun uumamuuf steppii meeqa keessa darbaa yookaan adeemsa meeqa keessa darba kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Adeemsa kanarratti hoo maaltu barbaachisaa yookaan adeemsa kana afran irratti enerjiin barbaachisa moo adeemsa jiran kana keessa adeemsa tokko irratti enerjiin barbaachisa kan jedhus kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kanaafuu bulbulli tokko uumamuudhaaf jalqaba steppiin duraa takka processni dura hojiin kenna takka uumuutu preparation keessa darbuu qabu. A solid dissolves in a solvent in steppii jalqabaate jechuudha. Solidiin solventiitti naqamuu qaba takka uumuutu maal ta'uu qaba dissolve itti ta'uu qaba jechuudha. Keessa cuubamuu qaba takka itti naqamuu qaba steppii duraati. Steppii lammaffaan takka processiin lammaffaan immoo particles of a solid dispersed throughout the solvent jedha. Erga steppii tokkoffaarratti solidiin solventii keessa naqame takka uumuutu keessa cuubame maal ta'uu qaba solidiin takka uumuutu jajjaboon sun yookaan bulbulamaan sun solventii san keessa disperse ta'uu qaba faffaca'uu danda'uu qabaata yookaan expand ta'uu danda'uu qabaata bulbula san keessa takka uumuutu solventii keessa disperse ta'uu danda'uu qabaata. Steppiin sadaffaan immoo erga disperse ta'ee steppii sadaffaa irratti wanti solidiin takka bulbulli suni ta'u bulbulamaan sun ta'uu qabu maa inni occupy position that normally taken by solvent molecule. Solvent molecule saniif bootan kennamuufii qaba. Maaliidhaaf bulbulamaa saniif partikilii bulbulamaa saniif bakki inni taa'u takka bakki inni qubatu wayii solvent moleculeedhaan takka uumuutu molecuulii bulbulaa saniitiin kennamuufii qaba jechuudha bulbulamaadhaaf. Erga bakki isaaf kenname takka solid partikiliin sun posiitiona qabatee solventii keessatti maal ta'uu qaba steppii dhumaa yookaan afuraffaa irratti that solid particles or particles of the solid must mix with what particles of the solvent ta'uu qabaachuu steppiin dhuma takka processni dhuma solid particlein solventii keessatti bakkee qabate sun takka solvent molecule keessatti bakkee argate suni maal ta'uu qaba amma solventii isa wajjin wal makuu danda'uu qabaata jechuudha. Amma sadarkaa dhuma irratti wal makiinsi takka mixchariin ni gaggeeffama jechuudha. Mixchariin gaggeeffamu kunoo mixcharii akkamii walitti makamiinsi jar lama walitti makamtu kun walitti makamiinsa akkamii jennaan walitti makamiinsa uniform ta'e yookaan homogeneous ta'edha jechuudha. Sababiin isaa waa'ee solutionaa dubbataa jirra waan ta'eef kanaafuu a particles of the solid must mix with a particles of the solvent homogeneously or uniformly jennee haala kanaan ibsina jechuudha. Kanaafuu steppii afran amma dubbanne kana keessa takka process afran amma dubbanne kana keessa processni energy barbaadu kamii kan anniisaa barbaadu kamii yookaan uumuutu kan interaction barbaadu kamii yoo kan jennu taate isa afraffaa takka processii dhumaa kana jechuudha kan mixingii kana jechuudha. Kanaafuu maal jedha garatti gadaanu irratti the tendency to mix is affected by a relative strength of three types of interaction jedha laala. Steppii dura isinii hime kanarra steppota dura isinii hime steppii tokkoffaa irratti maal jenne takka processni tokkoffaan solidiin solventii keessa dissolve ta'uu jenne lammaffaa irratti partikiliin solidiin suni disperse ta'uudha jenne maal keessatti solventii keessatti erga disperse ta'e booda mootu maal jenne solid partikiliin disperse ta'e sun posiitiona qabaatudha jenne maal keessatti solvent molecule keessatti.
dhumarratti immoo partikiliin suni partikiliin soliitii suni partikilii solvantii waliin uniformly takka homogeneously mix ta'uu qabaa jenna. Kanaafuu steepii afran jala sararre poroosesa afran jala sararre kana keessa poroosesni interaction takka energy barbaadu poroosesa afraffaa yookaan isa dhumaa kana jechuudha ka mixing of keessaa qabu kana. Kanaaf achirra dhaabbatee maal jedhee the tendency to mix is affected by relative strengths of three types of interaction. Energy takka interaction yookaan factory affect ta'uun qabaa jechuudha steepin afraffaa yookaan poroosesni afraffaan kuni. Kanaafuu solid partikiliin tokko solvent partikilii waliin homogeneously takka uniformly wal makuudhaaf factory akka inni wal makuuf akka wal hin mayne godhu jira jechuudha. Factory sun factoroota jajjaboo takka ciccimoo gurguddoo sadiitu jira. Factoriin sadan sun maal jedhamanii interaction factory jedhamanii kan armaan gadiitii kan waliin ilaallu kana jechuudha. Kanaaf factoriin tokkoffaan factoroota sadan san keessa solvent interactionidha. Inni lammaffaan solid interactionidha. Inni sadaffaan immoo solvent solute interactionidha jechuudha. Kanaaf factoroota kana sadan keessa factoriin duraa interaction inni duraa kun solvent interaction jechuun walitti hidhatiinsa takkaa'u wal harkisiinsa solvantoota lamaan gidduu jiru. Solvent partikilii lamaan gidduu jiru. Solvent partikilii lamaan gidduu interaction jiru sun guddaa yoo kan ta'u taate akka solutiidhaaf solventiin sun bakka hin kennine godhaaf. Yoo jar lamaan ciminaan wal qabatanii wal gadhiisuu didan interaction as gidduu jiru kun yoo break down ta'uu dadhabee energiin yookaan interaction as gidduu jiru kun yoo guddaa ta'e adda yoo hin cabne interaction kun solutiin bakka argatu jechuudha solventii kana keessatti. Kanaafuu solventii san keessatti solutiin bakka argachuuf solvent interaction kun maal ta'uu qaba? Break down ta'uu danda'u qabaata. Xiqqaa ta'uu danda'u qabaata malee yoo guddaa ta'e hin ayyamu jechuudha solutii saniif position kennu step sadaffaa kana irra darbuu hin dandeenyu jechuudha occupy position kan jedhu kanarra. Inni lammaffaan solid interaction kunis akkasuma interaction takkaa'u hidhata yookaan energy maaliif maal gidduu jiru solutii lamaan gidduu jiru bulbulamaa lamaan gidduu jiru. Bulbulamaa lamaan kunillee yoonif hidhata jabaa qabaate takkaa'u interaction jabaa yoo ka walitti harkifatu taate energy jara lamaan gidduu jiru yookaan interaction solutii lamaan gidduu jiru yoo kan break down hin taane taate makiinsi takkaa'u mixturein sun hin gaggeeffamu jechuudha. Maaliif expanded hin ta'u jechuudha. Kanaafuyyuu solvent interaction energy jirullee break down ta'uu qaba. Maaliif solventiin sun expanded ta'ee bakkee kennuudhaaf solididhaaf solid gidduu kan jirullee interaction break down ta'uu qaba. Xiqqaa ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Maaliif jennaan solidiin sunillee expanded ta'uu gaafata jechuudha. Step solution ittiin uumamu kan yeroo darbe kutaa tokkoffaa keessatti barsiisan keessa. Inni sadaffaan kun immoo barbaachisaadha amma. Inni nuti barbaannu isa sadaffaa kana jechuudha. Isa maal jedhu kana isa solvent solute interaction jedhu kana. Solventiif solute waan wal faallaa bulbulamaa fi bulbulaa gidduu interaction jiru immoo cimaa ta'uu qaba. Isa nuti barbaannu isa solution uumuudhaaf nu fayyadu solvent solute interaction jenna. Maaliif jennaan solute fi solventiin suni erga wal fudhatanii booda expanded ta'anii yeroo wal qeebalan takka wal fudhatan booda qajeellotti interaction jabaa kan godhatan ta'e uniformly akka isaan mixed tahan taasisa jechuudha. Kanaafuu factoroota interaction sadan kana keessa kamtu inverse relationship mixture takka solution wajjin qaba kamtu mootu direct relationship qaba yoo kan jennu taate inni tokkoffaa fi inni lammaffaan kun inverse relationship solution waliin qaban. Yoo interaction solvent interaction solid interaction ol ka'e uumamuun solution takka mootu formation of solution decrease ta'a. Garuu kun immoo inni sadaffaan kun solvent solute interaction kun yoo ol ka'e solution formation illeen ol ka'a jechuudha. Kanaafuu inni sadaffaan kun solvent solute interaction kun interaction barbaachisaa fi solution uumuu wajjin hariiroo kallattii qabu yoo kan ta'u taate inni lamaan oliin mootu solution uumuu waliin hariiroo wal faallaa qaba jechuudha. Kunoo gabatee kana keessatti isinii kaa'ee jira. Maal jedha solute or solvent interaction tend to keep like particles close together. Solute haa ta'u solvent interaction kun interaction partikiloota wal fakkaatan solute walitti qabu solventii walitti qabuudhaan
maal hir'isa reduce the solubility of solute in solvent. Solute in solvent keessatti bulbulamuu maal godha jedha reduce godha ni xiqqeessa jedha. Kanaafuyyuu hariiroo maali alkallatti uumamiinsa solution takka formation of solution wajji qaba jechuudha. Maaliif jennaan yoo walitti ka qabatan taate interaction jabaa qabaatanii expanded in taane waan ta'eef solution uumamuudhaaf step 1 if 2 hin jiru jechuudha. Inni sadaffaan solid solvent interaction makes dissolving easier and helps to keep particles in a solution jedha. Kanaafuu inni sadaffaan kun paartikiloota gara garaa lamaa walitti harkisa waan ta'eef solid solventii waan walitti harkisuuf akka jarri lamaan sun lol keessatti salphumatti dissolve taatu takka bulbulamtuu fi yookaan baxabbatamtuu fi akkasumas immoo solution akka uumamu taasisa jechuudha. Kanaafuu qormaata irratti yoo isin gaafate among the following three interactions which one have direct relationship with the formation of solution using solvent solute kan tahedha jechuudha. Haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaanna. Kanaaf stepii kana dura isin barsiisa irratti maal jedha expanded stepii tokkoffaan maal jenne expanded solventidha. Asirraa ilaaluu dandeettanii expanded solutin asitti maal solventiin asitti maal ta'ee jira dense ta'ee jira rukkatee ta'ee jira. Kanaafuu gara maalii jijjiiruu qabna dursine expanded gochuu qabna adda dhisuu yookaan immoo adda akka faffaca'u gochuu qabna. Kanaaf yoo solvent interaction kan jabaatu ta'e expanded solventii kan argachuu hin dandeenyu. Solventiin kun expanded hin ta'u yoo bondiin asitti solventoota wal keessa jiran kana yoo kan jajjabaa ta'u taate yoo breakdown kan hin godhamne taate expanded solventii argachuu hin dandeenyu. Akkasuma step 2 irratti illee solute asitti walitti hidhate kana interaction bondii inni walitti hidhateen kun jabaa yoo kan ta'u taate isa kana yoo cabsuu kan hin dandeenye taate expanded solute argachuu hin dandeenyu. Step lammaffaalleen hin jiru jechuudha. Step tokkoffaa lammaffaan hin jiru taanaan step sadaffaan uumamiin solution hin jiru. Kanaafuyyuu interaction as gidduu jiruu fi interaction as gidduu jiru kun xiqqaa ta'uu danda'uu qabaata jechuudha. Yoonif ka guddaa ta'uu fi cabuu hin dandeenye ta'e solution hin uumamu jechuudha. Garuu interaction guddaa ta'uu qabu kan nuti barbaannu kami interaction isa kana jechuudha. Ka solventii fi solute walitti makamee jiru kana jechuudha. Inni kun inni yeloodhaan barraa'e kun maalidha solutedha. Inni immoo maalidhaan biluudhaan barraa'e kun immoo solventidha. Kanaafuu isa yeloo kanaa fi isa biluun barraa'e kana likkitti interact yoo kan godhu taate solution akka uumamu taasisa contact uuma jechuudha. Solution kun solventiin kun akka contact cimaa uumu taasisa jechuudha. Interaction kun contact uumame taanaan immoo dissolve taanaan immoo solutionatu uumamaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan laaluu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu immoo maal jedha steps 1 and 2 require energy. Step 1 fi 2 energy barbaadaadha. Kumii fi kum solute gara solventitti solute gara maalitti expanded solutitti adda baasuu fi solvent illee gara expanded solventitti jiruuf energy barbaadaadha. Maaliif jennaan energy sun maaliif barbaachisa interaction as solute kana keessa jiru kana interaction as solventii kana walitti qabee jiru kana cabsee gara expanded solventitti jijjiiruu fi akkasumas energy solute lamaan interaction solute lamaan walitti hidhee jiru kana takka solute interaction kana energy waan kana cabsu bondii kana cabsus nu barbaachisa jechuudha. Kana cabsinu malee gama kanaatti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanas cabsinu malee gama kanaatti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu step 1 fi 2 energy nu barbaachisa. Sababa energy nu barbaachisuuf immoo maal jennaani isa kanaan endothermic jennaani. Endothermic jechuun the requirements of energy in those two steps, step 1 and step 2 keessatti jechuudha. Yoo ka energy nu barbaachisa endothermic jennaani. Stepin sadaffaan kun immoo energies nu barbaachisuus danda'a nu barbaachisuu dhabuus danda'a jechuudha. Maaliif jennaan dursumayyuu interaction jiru interaction barbaachisoo waan ta'eef energy yoo dabalata isa kana interaction kana cimsuuf fayyadamne malee interaction kana cabsuuf ka fayyadamnu hin jiru jechuudha. Kanaafuu interaction cabsuuf ka fayyadamnu waan hin jirreef exothermic ta'uu danda'a. Interaction san cimsuudhaaf immoo extra energy yoo kan barbaachisu taate maal jedhama endothermic jedhama. Kanaafuu step 3 endothermic ta'uu danda'a exothermic ta'uu danda'a. Garuu step 1 fi 2 immoo absolutely endothermic jedhamani jechuudha. Bondii takka interaction as jiru kana cabsuuf waan nu gargaaruuf jechuudha energiin suni. Kanaafuu step 3 can be exothermic and endothermic jedha. Inni itti aanu immoo types of solution jedha. Gosa bulbula jedha.
Kanaafuu gosti bulbulaa solution of liquid in liquid jedha. Yeroo tokko tokko liquidii keessatti bulbulamuu danda'edha. Kana jechuun soliitii fi solvant illee maalidha jechuudha. Keezii kana keessatti liquididha, dhangala'oodha jechuudha. Kanaafuu amma asirraa wanti beekuu qabda, yeroo solutionii keenya sun liquidii fi liquid irraa uumame, kana jechuun soliitii fi solvant illee yoo liquidii ta'e kamtu akka solvantiitti tajaajila, kamtu mootu akka soliitti tajaajila jennaan ka volume guddaa qabu akka maalitti tajaajila, akka solvantiitti tajaajila, kan volume xiqqaa qabu mootu akka soliitti tajaajila. Sanis adda baafachuu qabdanii jechuudha. Keessodhaan waan kana hubachuu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu mootu maal jedha, kanaaf keezii kanarratti haala sanii adda baafachuu qabdanii. Inni itti aanu maal jedha, the useful, as keessatti waan tokko beekuu qabna. The useful rule of thumb fayyadamna as keessatti. Maaliif jennaan solid solvant illee waan wal fakkaatuuf rule of thumb maal jedha, maal state godha, like substance dissolves in each other jedha. Takkaa'u like dissolves like jedha. Inni tokko isa fakkaatu takkaa'u mootu wal fakkaatan wal bulbulaa jedha. Kanaafuu rule of thumb fakkeenyaaf harka keenya kana yoo wal keessa diruu barbaanne qubni xiqqaan quba xiqqaa keessa dirama, guddaan guddaa keessa, akkasumas giddu galeessa keessa dirama jechuudha. Harka keenya kana wal keessa diruu barbaanne akkuma san kunillee maali substansiin tokko homa isa fakkaatu san bulbulaa. Kana jechuun poolaarii keessatti bulbulama, nan poolaariin immootu nan poolaarii keessatti bulbulama jechuu barbaadeetu jechuudha asirratti. Kanaafuyyuu in case of solution of liquids in liquids, the rule which is applicable in this case is what? Rule of thumb dha. Rule of thumb kun maal state godha, like substance dissolves in each other or like dissolves like that, means what? A substance which have similar or the same intermolecular forces dissolve in each other jechuudha. Kana jechuun polar interaction waan qabuuf takkaa'u mootu maal waan of keessaa qabuuf hydrogen bond waan of keessaa qabuuf maal keessatti bulbulama, poolaarii biroo ka hydrogen bond of keessaa qabutti bulbulama. Nan poolaarii mootu bondiin of keessaa qabu weak London force waan ta'eef nan poolaarii akka isaa ka weak London force of keessaa qabu keessatti bulbulama jechuu barbaadeti. Kanaafuu thus by knowing the forces we can often predict whether a solid will dissolve in a solvent. Kanaafuu force soliitii keessa jiru yoo beekne soliitiin sun solvantii inni keessatti bulbulamu barbaadu yoo feene maal barbaanna, solvantii forcii soliitii keessa jiru san qabu barbaadu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf soliitii tokko nu kenname, soliitii san keessa bondii yookaan interaction jiru hydrogen bondii yookaan ta'u taate nuti solvantiin nuti isaaf filachuu qabnu solvantii hydrogen bondii of keessaa qabu filatuu qabna malee solvantii London force takka weak London force of keessaa qabu filachuu hin qabnu jechuudha. Yoo soliitiin kennamootu weak London force of keessaa qabaate solvantii illee maal ta'uu qaba, weak London force kan of keessaa qabu ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Kanaaf mee example armaan gadii kana waliin haa ilaallu. Examplein kun maal jedha, this examples is stated is benzene or C6H6 and the carbon tetrachloride or CCl4 miscible means dissolved in each other jechuudha. Wal keessa ni bulbulama jedhan nu gaafata. Deebii waan kanaa maal ta'a? Yes ta'a deebiin isaa. Yes ta'a. Sababbiin inni yes ta'eef maali? Both molecule are what? Non-polar and have what? Weak London forces. Kanaafuu tokkoffaarratti C6H6 tokko benzene illeen non-polaridha. Fakkeenyaaf meelaala asitti bondii kana uumnu. C haa uumnu. Asiin hydrogenii tokko, asiin hydrogenii tokko, asilleen hydrogenii tokko, asilleen tokko, asilleen tokko, asilleen tokko goona. Hydrogenii waanidha. Hydrogenii jahan yoo ittiin hydrogeniin jahan wal balleessa. Hydrogeniin jahan kaarbonii jahan irratti hidhate bondiin kuni kana balleessaa, kunis kana balleessaa, pooliin tokkollee irratti naaf. Sababa saniif benziniin non polaridha. Even tetrachloride illeen akkas. Kaarbonii meeqa maal kilooriin meeqa barbaada? Afur barbaada waan ta'eef sababa afur barbaaduun afran inni barbaadu tana kilooriinii wajjin irratti hine bondonni sun guutuun afran wal dhabamsiisa waan ta'eef pooliin tokkollee irratti naaf. Kanaafuu lamaan isaaniitu non polaridha. Non polarii keessa forcein jiru mootu weak London force dha jechuudha. Weak London forcein waan as keessa jiruuf kanaafuu weak London forcein as keessa jiru kun benzinii keessa illee jira. Kanaafuu forcein benzinii keessa jiruu fi carbon tetrachloride keessa jirullee lamaan isaaniitu wal fakkaataadha. Maal jedhama? Weak London force. Akkasumas lamaan isaaniitu non-polaridha. Kanaafuu non-polar is dissolved in non-polar because the force which is found in those two non-polar compounds is the same. That means
there is a weak London forces between what benzene and carbon tetrachloride dha jechuudha. Sababa kanaafuyyuu nonpolariin keessa bulbulama akkasumas immoo weak London force soluting qabu weak London force solvent qabu keessa bulbulama jechuudha. Therefore jedha the attraction between benzene and carbon tetrachloride is comparable jechuun maal jechuudha the same or similar jechuudha. Sababa saniif attraction jara lamaan gidduu jiru similar sababbiin inni comparable yookaan similar ta'e maal lamaan keessa iyyuu maaltu jira jennee weak London force dha waan jenneef jechuudha. Kanaafuu example lammaffaan immoo maal jedha are methanol or CH3OX and ethanol or CH3CH2OX dissolve in a water jedha. The answer is yes taha deebiin isaa yes taha. Maalif yes taha jennaan CH3 takkaa'u CH3OX yookaan methanol fi ethanol illee maal jennaan polar substance dha takkaa'u polar compound water illee polar compound. Kanaafuu forcing jara lamaan kana gidduu jiru ethanol fi methanol keessa jiru maal jedhama hydrogen bonded. Bonding takkaa'u attraction forcing immoo water keessa jirullee hydrogen bonded. Kanaafuu bonding takkaa'u attraction forcing jara compound kana lameen gidduu jirullee bulbulama gidduu jirullee wal fakkaata hydrogen bonded. Akkasumas lameen isaaniitu ethanol fi methanol fi akkasumas water illee maalidha maal jennaani polar dha waan ta'eef kanaafuu polar dissolves in polar and both contain hydrogen bonded jechuudha. Deebii yesii ta'a jennee gaafii kanaaf both molecule are what polar. Both molecule inni baanu tana lamaan akka tokkotti fudhadha. Methanol fi ethanolin solute dha akka solute itti fudhadhaati waterin solvent dha. Kanaafuu bozin inni baanu solute lamaan methanol fi ethanol sanii fi solvent yookaan waterii baana jechuudha. Water illee maalidha polar dha. Ethanol fi methanol illee lamaan isaaniitu walirratti akka solute tokkotti maal jedhamani polar dha. Lamaanuu polar waan ta'eef kanaafuu jarri lamaan ethanol waterii keessatti bulbula methanol illee waterii keessatti bulbula. Sababbiin isaa bonding yookaan attraction forcing methanol keessa jirullee hydrogen bondi ka waterii keessa jirullee hydrogen bondi ka ethanol keessa jirullee hydrogen bondi ka waterii keessa jirullee hydrogen bondi waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu bonding jara keessa jiru maalidha ree comparable takkaa'u similar jennaan jechuudha akkuma kamaree fuusan. Kanaafuu asirraa example kana ilaaluu dandeettanii examplein kun homa amma afaan haasofne dubbata jechuudha. Asirraa fakkii kanarraa hubatuu dandeettanii. Inni itti aanu maal jedha liquids that mix with or dissolve in each other in all proportion are called what miscible fluids jedha. Liquid substance tokko jedha. Liquidin maal waliin waan wahii wajjin substance ta'e wahii takkaa'u substance biraa waliin dissolve ta'u takkaa'u wal maku yookaan humootu walitti bulbulamu sun proportion kamuu keessatti takkaa'u kallattii kamiinuu yookaan humootuyyuu haala kamiinuu substance wahii of keessa bulbulu takkaa'u substance wahii keessatti bulbulamu sun maal jedhama miscible fluids jedhama. Dhangala'oon substance biraa keessatti bulbulu. Amma liquidin kun as keessatti maal jennaan inni akka solvent osoo hin taane akka solute ta'ee tajaajilu jira jechuudha. Kanaafuu dhangala'oon substance biroo keessatti bulbulamu takkaa'u mootuyyuu substance biroo keessatti baxaxamu suni proportion kamuu keessatti haala kamuu keessatti jajjaboo keessatti haa ta'u dhangala'oo keessatti fi gaazii keessatti haa ta'u bulbulamu sun maal jedhama miscible fluid jedhama jechuudha. Fluid bulbulama takkaa'u fluid bulbulamu jedhama jechuudha. Miscible jechuun fluid makamu takkaa'u bulbulamu jedhama. If the liquids that do not mix yommuu liquidin tokko all proportion takkaa'u proportion kamuu keessatti haguma fedhe xiqqas haa ta'u guddas amountiin isaa xiqqallee haa ta'u guddas yookaan hin bulbulamne taate substance biroo keessatti kan hin makamne hin baxaxamne taate maal jedhama immiscible liquid jedhama. Kanaafuu all proportion tana wanti isin asirra ofirraa adda baasuu ni qabdan. All proportion inni baanu kun maalinna proportion isaa guddas haa ta'u xiqqas haa ta'u jechuudha. Fedhu solute dha ol haa ta'u fedhumootu solute dha gad haa ta'u yoo akkuma ta'ettuu ta'e ka keessa bulbulamu taate miscible fluid dha. Yoo mootu irra guddaas ta'e hin bulbulamne irra xiqqaas ta'e hin bulbulamne immiscible fluid jedhama jechuudha. Haala saniin adda baafachuu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu mootu maal jedhee isin gaafata why jedha solution of the solid in liquid jedha. Amma kanaafuu solution of liquid in liquid fin jira. Solid in liquid irraa amma kam solvent dha kam solute ka jedhu nun dhibu sababbiin isaa solidin
maal jedhamee yaamama solute liquid immoo solvent jechuun kun waan nama dhibuun qabu. Kanaafuu why sugar or table sugar dissolves in water but not in oil jedha. Maaliif jedha sugariin takka humootu sukkarri bishaan keessatti bulbulama garuu zayita keessatti hin bulbulamu jedha. Sababbiin isaa ruulii matambe of ruulii san hordofa kunillee like dissolve in like sukkarri tuni maalidha isiin sukkarri tun poolaaridha. Water illeen poolaaridha. Garuu oiliin immoo nan poolaaridha. Kanaafuu sukkarri poolaarii waan taateef boondiin isiin of keessaa qabdu mootu hydrogen bondii waan taateef oilii keessatti bulbulamuu hin dandeettu. Maal keessa bulbulamti malee watarii keessa bulbulamti. Sababbiin isaa watariin tokko poolaaridha akka sukkaaraa. Lammaffaa hydrogen bondii akka sukkaara of keessaa qabu of keessaa qaba. Garuu oiliin immoo nan poolaaridha. Bondiin takka attraction force of keessaa qabu weak London force of keessaa qaba. Kanaafuu comparability miti jechuudha oilii waliin sababa saniif bishaan keessa bulbulama. Sugar is polar molecules like water, therefore there is strong hydrogen bond attraction forces between water and sugar which leads to what? Solubility. Oil is non-polar and it contains weak London forces. Due to that, the table sugar or sugar cannot be dissolved in what? In oil. In general, solid polar molecules and ionic compound do not dissolve with what? Non-polar molecules. Akka walii galatti akka cuunfattu wanti isin hubachuu qabda yeroo hunda solid polar molecule tokkoo fi ionic compound yeroo makamu non-polar keessatti hin bulbulamani. Non-polar sun akkam ta'uu danda'a? Oilii ta'uu danda'a, benzinii ta'uu danda'a. Fi wantoota kanaaf kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Wantoota akkanaa non-polar keessatti compounding solidii ta'ee polar molecule taanan ionic compound taanan yeroo hunda akka keessatti hin bulbulamne hubachuu danda'uu qabaattan jechuudha. Inni sadaffaan akka gaafitti isinii dhiyaate immoo maal jedhaa? Why ionic compound is dissolved in water? Ionic compounding kun non-polar molecule kanneen akka oilii fi benzinii keessatti hin bulbulamu jenne garuu immoo watarii keessatti homaa bulbulamaa jedha. Ionic compounding watarii keessatti waan bulbulamuuf ionic compounding kun to dissolve ionic compound dissolve gochuudhaaf like what? Sodium chloride one of the example of ionic compound waan ta'e with water bishaan walitti bulbuluudhaaf jedha. The water molecule must break what? The ionic bond because water has what? Permanent dipole. Watariin permanent dipole waan qabuuf permanent dipole watariin qabu sun immootuyyuu bondii takkaa'u attraction ionic bondii keessa jiru san maal godhaa ni cabsaa jechuudha. Cabsuu waan danda'uuf bishaan keessatti bulbulama jechuudha. Kanaafuu ionic compounding maal qaba dura? Ionic bondii qaba. Ionic bondii isaa san humni cabsuu danda'u dipole humna attraction force dipole jedhamu kan watariin uumaman of keessaa qabu qofatu cabsuu danda'a. Kanaafuu inni cabu malee bulbulamuu hin danda'u. Kanaafuu watariin ionic bondii san cabsuu waan danda'uuf dipole ofii fayyadamee cabsuu waan danda'uuf gaafa inni cabe mootu solutin ionic compound sun expanded ta'ee solventii expanded ta'e kan watarii kana keessatti naqamee bulbulama jechuudha. Sababa kanaaf bulbulamuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal jedha bakka kanatti the water molecule attracts the positive and the negative ions from what? Crystal. Ammallee dabalataan ibsi biraa immoo maal jenne ionic compound maal qaba jenne charge positive fi negative qaba jenne. Kana jechuun ionic compound means the transferring of electron from metal to non-metal jenne or sodium if chloride jedha. Amma jira sodiumin positive charge qaba, chlorine negative charge qaba. Kanaafuu wataniin kun immootu uumaman the water molecule attracts what? The positive charge which is found on the metal and the negative ions which is found on what? On the non-metal parts of what? Ionic compound. Ionic compounding charge kana lamaan irraa waan ijaarameef watariin immootu uumamumaan charge positive fi negative ofitti harkisuu qaba kristaala sanirraa jechuudha compoundii sanirraa. Sababa saniif ionic compounding ka oilii fi benzinii takka non-polar keessa bulbulamuu hin dandeenye watarii yookaan polar keessatti immootu bulbulama jennaan jechuudha. Inni itti aanu immootu sadaffaan reason sadaffaan the electrostatic attraction between an ion and a molecule with a dipole is called what? An ion dipole attraction. Electrostatic attraction ioni tokkoo fi molecule biroo gidduu jiru takkaa'u ioni fi molecule gidduu jiru maal jedhama jedha. Maaliif jennaan ioniin tokko moleculein kabiraati. Kanaafuu poolii lama jira jechuudha. Pooliin tokko ioni irra jira, pooliin lammaffaan immoo molecule irra jira. Kanaafuyyuu attraction electrostatic attractionin takka humni wal harkisiinsa takka walitti hidhatiinsa ioni tokkoo fi molecule tokko
kamal qabu dipole takau poli lama banto lama qabu gidduu jiru sun maal jedhama jennaan ion dipole attraction jennaan ion tanarraa fudhanne jechuudha. Ion dipole attraction gidduu jiru jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride fudhachuu dandeenya. Sodium chloride immoo maalidha jennee ionic bond, one of the examples of ionic compound jenne kanafu ionic compound reefu sana kanafu ionic compound donni attraction force isaan of keessa qaban maal jennan ion dipole attraction qaban. Ion dipole attraction isaan gidduu jiru kana mootu ka cabsuu danda'u watarii qofaachuu. Watarii maaliif cabsuu danda'a jennan uumamumaan dipole attraction qaba. Dipole attraction sun dhufee dipole attraction jiru kana cabsa jechuudha. Gaafa kun lamaan wal cabse solid fi solventiin takka ionic compound fi watarii yookaan solventiin sun qajeellotti uniformly homogeneously wal makee homogeneous mixture uume solution uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo itti aanu partii sadaffaa rate of dissolution kan jedhuun kan walitti deebinu ta'a. Hanga partii itti aanu walitti deebinutti nagaan nuuf tura isiniin jenna. Dhaamsi koo kan dhuma akkuma jalqabe isinii dhaame viidiyoon kun yoo kan isinitti tolee waa irraa hubattanii isin fayyadaa jiru taate deebi'ee akkuma hojjetameen kallattiin osoo gara tokkoon gorre akka isin bira ga'u yoo barbaaddan like, share, subscribe, comment gochuun hin dagatinaan. Dhaamsa keenya kan jalqabaati fi kan dhumaati isiniin jenna. Galatoomaa nagaan nuuf tura.